Sirri jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota yaashamaa harka fuunes ni jecha guyyaa har'aan tanaa waan ajaa'ibaa walitti deebinee jirra. Garuu too dhiyeenya kanaatiifis ni beekan jechuudha waan taamaadhaa jiru. Garuu har'aa immoo Soomaalii jechuudha biyya Ameerikaa irraa haa baqattu biyya erganii Doonaald Tiraamp biyya keenya keessanii baasaa Ameerikaa keessanii Soomaalii keessanii baasaa jennuu qophaa'e. Booda irratti miidiyaaleen isaanii guutuun maal jechuudha jira. Mootummaan isaanii hojii bisaa maal kan godhe jira. Kana irraa naannoo immoo Keeniyaan homaa jechuun jirti gabreessa wal faanaatti viidiyoo wanti xiqqaa ajaa'ibsatee fi qoqqooddatee walitti deemna. Har'a immoo Keeniyaanis akkuma Soomaalii nurraa haa bahu jettutti nurraa haa baanii jenna. Ayyee walitti deebina bambam dabalatu akkuma dandanii laayikii fi sheer subscribe godhuudhaan lafaana tuttuqaa isaanii jedhamu. Deebinee jira kan argaa jirru viidiyoo waan haala kanaatiin kan jirutu jira. Waa'ee adda addaatiitu taamaadhaatu jira. Eegamee dhibeetiin jedhii yaada waan adda addaa kan taamaadhaa jiru laata maal ta'e mee seenaatti kan ajaa'ibaatti jira mata lafa. Soomaaleen lafa moyyaaleen akkamitti argattee waa'ee daangaa Oromiyaa kana deemna kan namoota kan boja'aa iyyaa jireenya kunni akkamitti lafti keenya saamamtee akkamitti wanni sun taamtee dubbiin lafa teenya irratti saamamtee sun taamtee lafti keenya saamamtee nuti immoo jaallatanii teenyaa ajaa'aniiti. Waa'ee dhaanaa daarii walitti taa'ame sanirratti wal argaa jiran. Sanirratti maaltu jira taate uummanni keenya seenaa kana kan qabu. Uummanni seenaa lafa akkuma lafa Oromoo duratti saamanii saambatanii turan sanii viidiyoo guutuu isaanii manguddoon isaanii dubbii sobaa guutuu gadi baafaa jirutu jira. Afaan atootee taasisaa ayyee mee viidiyoo kana waliin laafatu. Anis kubadaatis kubaddu bira jirti jechuudha bakka itti agartee. Anis kubadaatis kubaddu waliin keessa jirti. Itti haa buusanii jenna kana mutu waan dubbatuutu jira waan qabu. Mee Hassan Sheemaa muuxannoo irratti deebisaan isaa maali? Dad badani weli hoos ayay noo fiirinayaan. Ayaga oo caqligooda ku salaynayo wixii la soo dhaafay baastigii hore iyo sanadii hore la soo dhaafay oo aan arkaynin waxa maanta socda iyo wanaagga maanta socda iyo dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay sameynayaan si uu meeshii shalay ka imaada Soomaaliyeed waa dhaqaaqay waa guurtay waa dadka horumarka iyo barwaaqada iyo wanaagga iyo dowladnimada u guurtay hay'adkaas ayaan ku jirnaa qaynaankaas meesha aan ku hameeyo meesha aan la Yeegaltani ajaa'ibaa kan bakka kana jira akkana jechuudha dibee nuti yennu uummanni keenya uummanni tokko yennu uummanni tokko nuti firiitti nu gadi ilaalan. Dubbiin akkasii numa jirtii fi gadi ilaaluun akkuma jechuudha isaan nuti biyya isaanii ta'uu biyya afanitti akkasuma fi gadi ilaalan. Inni maal jechuudha uummanni tokko if gadi nu ilaalan. Nuti Soomaaliin bakka duraaniitiin jirru waa hundaanuu durarra taa'anii jira. Dargaggoonni keenyaaf hundi durarra taa'aniiti waan leenugaa durarra aananiiti jiranii. Kun immoo dura ta'ummaan isaanii osoo hin waan biraatiitu jira jechuudha. Namni tokko gaafa namaatti ta'e namni alaatu si jibbii kan irraa gali. Akka isa deemtu amma Itoophiyaa qofa namni dubbate. Amma Keeniyaa viidiyoo isaanii guutuutti harka qabadhatiin jira. Keeniyaa poolis keessa namni isaanii akkaan boorqaan jechaa jiranii booda Keeniyaan kana irratti maal jechuudha jirti. Keeniyaan guutuun isiidhaa dhimmoota isaanii irratti garaan isaan gubachaa nuti hin dandeenyu Somaaliin nu keessa waan qabdu haa baanii nu keessa kaaniif hin dandeenyaa turan. Mee kanaan duratti waa takkaatu jira. Viidiyoo uummanni Soomaalii hojjete tokko quba qabdanii uummanni keenya keessaa waan Soomaalii jiraatanii beekanii namni kun hoogganaa biyyaati. Kanarraan Doonaald Tiraamp kan Ameerikaadhaa kan biyya bulchu oole ka'ee gidbii waan keessa jiru isaan immoo gadi ba'anii maal jechaa turan. Mee viidiyoo yookaan Soomaalii uummanni duratti hojjete sanillee waliin ilaalame. Ture viidiyoo. Oromadu waa aafo kale oo dalkeena ka jirta. Runta marka loo hadlo wax laga qarsan karaa. Oromoo bichiti dharraa inni wanti biraa. Oromadu anigu marka aan il aqoon-yahan aan ku eego in xareen la faguro waxa ila muuqata inuu yahay waa cabsida aniga iigu weyn ee dalka kan ka jirta waxa weeyaan waa Oromada ajnabiga qulqulaya ee sida daadka wadanka u soo galaya in tala qaran laga yeesho ayaa iyadana loo baahan yahay waxa weeye dhibaato weyn bay nagu hayaan waxay ka qayb qaadanayaan tuuganimadii waxay ka qayb qaadanayaan hadii ay ku rooyay burcadnimadii bay ka qayb qaadanayaan moobilada la dhaco way ka qayb qaadanayaan waxay ka qayb qaadanayaan Oromadu in loo dhaadanayo u baahan tahay inay darbajiifyada ugu badan yihiin oo habeenkii saqda dhexe marka ay tahay ay dhaxamoodaan ayay
xashiish iyo wax shidanayaan qoryo shidanayaan waraaqa shidanayaan dhulka aagaas laga yaabo markaa inay gubaan markay gubaana way ka baxsanayaan oo way ka yaacayaan meeshii gubanayso baa la arkayaa buurihii baa la isku haystaa qof waliba wuxuu leeyahay buuraha inta igu beegan aniga iskale waa wajahadaydii dhulkaasina waa biyo shubkaygii koox baa la isugu haystaa qabiil baa la isugu haystaa waa dhulkii danta guud ee ummadda wada lahayd iyadana waxa weeye diraasad baan ku sameeyno dadkii dhulka u dhawaa ee deegaanka ku haaba iyaguna isku haysta waxa kale oo iyadana aanu diiradda saarnay waxaan loo yaqaan badaniga jula oromo ma be oromo bichitila raga dibani ni modman oromo wara qofti kadibani jula kunti mulkani badaniga jula oromo ma bichitin muqaysa hintaini yaada joog oromo ma qofti muqaysa haba fi qarori joogsanaysa tilse wana kadisana guutu isida hazami tilse kuniga imo wana jaabjisa taw video na mota hitula jaabjiso jechuudha inni moo deebiin isaanii tisunte hogganaan isaanii kan biitisaanii ishon beekumtiin qabdan taamsa kana kasisumatti hayyee gaadii galte hogganaan biyyoota addunyaadhaa jechuudha gadi bee muqaysa hin ta'isanii muqaysa hin taatu jee gaafa isaan kana biraa gadi yaasu laata gaazexeessitoonni isaanii maal qopheeffatanii fi akka qaban miidiyaan isaanii mara tokko gurguddaan kanneen akka BBC kun hundi waan adda addaati qorachuudhatti jira garuu immoo namni jechuudha saba xiqqaa saba Oromoodhaa kana nama hanga qawmii lammii takka bichiti irratti akkasitti tarkaanfii isaan laata osoo hin guddina qabaatanii guutuu isaanii ta'e hangam takkaatu tarkaanfii nama keenya irratti fudhata jechuun gawaan hin oolabne jechuudha isinii galte mootummaan keenya immoo waan akkasiisan takkitti isinaa yaadeetis hin beeku ittis ilaalummaa isa kana jee kunkumaa mootummaan keenya nama uummata keenyaafis yaaduu nama irralee kaayyatee beektii jechuudha illee yaaduudhaaf miti calliseeti bas booma laaftuu takkatti ilaaltu Itoophiyaan waan akkanaa maaliif waan xiqqoo akka ta'e jechuudha kama waa irraa hin mul'anne wayis fakkaanneetti garuu wanni akkasitti ilaalan sun gaarra kuna rakkoo meeqaan tamii meeqa dabalataa jirti jechuudha kan immoo kan callisee taa'u dawladda Mareykanka ayaa waxay bilowday hawlgallo ay ku bartilmaameedsanayso Soomaalida bilaa sharciga ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota magaalooyinkiisa Minneapolis iyo sidoo kale St. Paul iyadoo goor horeba ay iswajaheen ciidanka loo yaqaan ICE ee socdaalka dalka Mareykanka iyo Soomaalida bilaa sharciga ee ku nool magaalooyinkaasi ciidankan socdaalka ee loo yaqaan ICE ayaa waxa loo soo gaabiyaa ICE ciidanka socdaalka ee federaalka dawladda Mareykanka ayaa waxay caan ku yihiin inay magaalooyinka iyo sidoo kale suuqyada ka dhex tarxiilaan isla markaasna ay ka qabtaan dadka bilaa sharciga ee ku nool dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shalay toole xafiiskiisa ku hadlay ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan aanu rabin inay dadka Soomaalidu ku noolaadaan dalka Mareykanka isagoo ku tilmaamay Soomaalida ku nool Mareykanka dad qashina oo waxba ku soo kordhin Mareykanka dhanka kale xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa waxay sheegtay inay cabsi soo wajahday iyada laftigeeda iyo sidoo kale amnigeeda ay u baqanayso kadib markii hanjabaado uga yimaadeen taageerayaasha madaxweynaha Donald Trump iyadoo taageerayaasheeda iyo sidoo kale Soomaalida ka codsatay qaadhaan lacageed oo ay ammaankeeda ku ilaaliso hadalkan ka soo baxay madaxweynaha Donald Trump ee ku aadan inay Soomaalidu ku laabtaan wadankoodii ayaan ahayn markii koobaad ee ka soo baxo hadalkani madaxweynaha isagoo sheegay inay Soomaalidu ku laaban doonaan wadankoodii isan kana telegiban Soomaaliin jeelale Donald Trump wanna takkaasumaati biyati yaafis godani kashina jechuudha jechi samni xiqqaasu ni isaan gidbaanii jechuudha kanummaan biyyatun jechuudha fakkeenya biyyatan irratti mootummaan biyyattiinis miidhaa namaatu maagonni dinaaf gaafa sotan dilees uummata kan irra geessisun irratti baran malee osoo inni sababa biyya biraa ta'uu taate namni sun jechuudha har'a immoo gadi biyyee maal jechuun jedhamu mootummaan isaanii sonni jechuudha mootummaan Ameerikaa uummata kaawwan ofiisin gootanii isin kashinaa faayidaa akkasii godhanii dhugaa isaa baadhaa faayidaa kan biyya ta'e isiniif siyaadan siyan jechuudha kana booda kutee Ilhaan Cumar isaan jetti eegachaa turan Ilhaaniitu kana jechuudha Ilhaan kana irratti jechuudha yaani isaan eegachaa turan sodaa lubbuu isiidhaa irraa kan ka'e jechuudha sunibuu maallaqa fi waa halluu qabbeeffata kan ifeen jechuun kanaafis warreen Donald Trump gara cinaa jiraabbatanii Donald Trump waliin hojjetan hundinuu rakkoo isii raftanii sodaa guddaa isii garsiisanii isiin sodaa guddaa dhagaa jirti kanaafuu ifeeguufis akkaan qophootee taaraa jirti jechuudha isaan ayyee mee sun akkasitti ilaalama kuni jechuun jarri bakka takka dhagan achuma gadi isaanii jechuun jiraachuu sun ifatan
kan Kenya mo gaafii hunda gaafiin taanee gaafii adda addaatti gaafatan jechuudha. Amma fakkeenya waa gadi waliif ilaalle waan namaatti jedhu nama illee daaldii mee viidiyoo tokko waliin ilaalleetii walitti deebinaa jechuudha. Mee BBC'n garagaraa waan oduu adda addaa irraa qopheeffate qaba. BBC'n afaan Oromootii fi BBC'n isaanii kan afaan Somaaliitis waan adda addaa irraa qopheeffatee jira. Gaafa Jawaar kan hangam dagakaan isaan sodaan. hanjabaadaha tirada badan ee Trump ma yihiin sharciyan kuwa hirgeli kara. Maalmahan waxaa la socotaan hanjabaadaha faraha badan iyo hadallada qaar oo dadka qaar ay ku tilmaameen aflagaado ka dhan ah Soomaalida ee Trump uu u jeediyay bulshada halka ku dhaqan. Trump waxa uu mar kale ku celiyay inuusan Soomaalida ka doonayn in ay halkaasi sii joogaan oo Mareykanka ay ku noolaadaan isagoo xusay in aysan waxba soo kordhin. Su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ayaa ah in tarxiilka uu ku celceliyay Trump sharciyan uu yahay mid suuragal ah. Donald Trump waxa uu leeyahay awood sharci oo uu ku bedelo ama ku joojiyo xaaladaha socdaalka qaarkood, laakiin ma tarxiili karaa dhammaan Soomaalida si aan kala soc lahayn ama isla markiiba. awoodiisa waxa xadidaya shuruucda Mareykanka iyo habraacyo gaar ah. Trump dhawaan waxa uu ku baaqay in la joojiyo sharciga ku meel gaarka ah ee TPS ee Soomaalida isagoo ku andacoonaya in dadka qaar ay dambiye galeen. Si kastaba ha ahaatee sharcigu waxa uu dhigayaa in go'aanka joojinta TPS uu qaato xogayaha arrimaha gudaha Mareykanka uuna ku saleeyo xaaladda dalka Soomaaliya haddii ay tahay mid khatar ah ama mid soo hagaagaysa. Ma aha ficilo dambiyeed oo ka dhacay Mareykanka. xaaladda hadda jirta ee TPS ee Soomaalida waa la kordhiyay ilaa bisha Maarso 17keeda 2026 iyadoo ay jiraan caqabado sharci oo suurtagal ah haddii la isku dayo in degdeg loo joojiyo.